السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبلينكي كالي كواتمو جرا جرتو بقى جراتني أكما قرتن قفان قبل جرا الحمد لله رب العالمين. سمان دوائنا قد أكنا إيسو سنين جدا قويا ميك قويا تقريبا تورباني في دي ما كان متجرا أكساني سنين جدا جلبابا اللي وري بربادني موديل هاريهاني كان فكاتا لكوسكي يا فيديو هيدو رجرا yoo barbaadan illee inshallah sinii hinimaa duwwaa 5 duwwaa 2 7 duwwaa 9 4 7 8 karaa immoo waastaabii 9 ergadha. warroonni riyaad jizaan jiddaa makka jirtan inshallah ni argattanii sinii jedha. warri magaalaa biraa jirtan illee masalan qasiin faa waajida waasir faa ijoollee hedduun jedhanii biyya san keessaa naman qabu walaakin ofii keessanii sawwaaqa godhattanii itti sinii kennaa siniin jedha. hedduu takka namatti tola. ammallee moodela haarii kana ani warri an irraa fudhu hin qaban turani. amma iid kana as gadhiisan malee duraan hin qaban turan jechuudha. ijoollee hedduun duraan nagaafachaa turtanii yoo barbaadanii kana fakkaataa akkasan isiniin jedha inshallah. obboleen kiyya qaqqaalii ammallee laayikii godhu subscribe godhu hin dagatinaa. viidiyoo kiyyallee gadhumaa daawwadhaa laayikiin gootan irra guddaan keessanii viidiyoo hatta nama dhibba takka yaani silaa kanaa ol daawwattoonni jiranii alhamdulillah. haa ta'u garuu warrumti daawwattan sunni laayikii tuquu hin dagatinaa. waa hedduu sinirraa fudhatu yookiin sa'a hedduu sinirraa hin fudhatu siniin jedha. kana fakkaataa kun qixaa 2 qixaa 4 qixaa 3 abaayaa jalaatii fi kimaara irraa kana ani gaana yeroo na bira hin geenye walaakin akka laalutti inshallah waan yeroo hedduu isaan marraa fudhuuf kunillee gumaashin isaa akkasuma akkuma isaa ka duraanii tottola jedhee abdii qaba. walaakin moodela kanatti hin fudhanne yaani yeroo duraatiif waan ta'eef jechuu. sharikaan biraa moodela kana ta'e xiqqoo garaagarummaa qaba. hedduu oomishaa ture ijoollee hedduun ka akka abaluusanii ka akka sumayyaa ka akka maalii jechaa na gaafataa turanii. irra guddaa ganam na gaafatu gara tiktookiin malee yuutuub irraa hedduu hin jiru. kana fakkaata siniin jedha. warra khayrii dubbatu nu haa taasisu rabbiin khayrii irra war gargaaru nu haa taasisu. ammallee obboleen kiyya takka viidiyoo irratti waan hin taane faa jedhanii yookiin yaani viidiyoo kijibaa takka faa warroonni akkasiisun abaloo osoo hin jenne obboleen kiyya rabbi haa sodaannu siniin jedha. haga viidiyoo kana fakkaatu viidiyoo biraa hiwwa nagiyaa rabbiin kiyya walitti nu deebisutti amma akka duraan inni hatta yuutuub irra viidiyoo yeroo hedduu gadhiisuu dhiiseen jira. نجيانا جرادا سنين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك سبسكرايب والبنتقتنا إلى اللقاء.